Nagaan Waaqayyoo hunduma keessaniif haa baay'atu. Obboleessa koo faarfataa Muluqan nagaan siif haa ta'u. Nagaan siif illee ta'uu faarfataa'ee fi. Gaaffii yeroo ammaa baay'ee kiriitikaal ta'eef namoonni irratti wal dhabaa jiranis gaafachuu barbaada. Yeroo ammaa kana faarfannaa durii namoonni rimiiksi godhanii yookaan cover song jedhaniitu istuudiyoo deemanii live instrumentii galchanii nama of ajjabsiisanii viidiyoo kiliippiidhaan hojjetaniitu miidiyaa garaagaraaf dhiyeessaa jiru. Mee ati akka faarfataa tokkotti yaadi kun sirriidha moo sirrii miti? Itti fufuu qaba moo itti fufuu hin qabu jettee yaada keebsita? Tole Waaqayyo si haa eebbisu. Kun yaada nama baay'ee wal falmisiisaa jirudha. Yaaddi kun yaada miti kan ka'e faarfattoonni gurguddoon kanaan duras akka afaan Amaaraatiinis jalqabanii turanii waan sana garatti sirreessan dhabanii dhiisanii tokko sirrii miti. Yaada cuunfaa kooti yoo naasa'u sirrii miti hin deeggarus boris hin deeggaru. Sababii ani itti hin deeggarreef immoo mul'atti kan abbaati. Faarfannaa jechuun mul'atadha. Fakkeenyaaf ani sa'aatii sanatti gaafan faarfannaa tokko barreessu yookiin halkan ta'a kanan dhaga'u yookiin guyyaatuman deemuun dhaga'an ta'a. Waan an dhageessan immoo tariitti saba kanaaf eebba ta'a jedheeni. Saba kanaaf dhiyeesse galee barreessee istuudiyoo deemee humna kootti baasee waan hundumaa waan na barbaachisu hundumaatti baasee dhiyeessa mitiire. Sa'aatii sanaaf ergaa namatu sanaati bakka. Sa'aatiima sana natti kenne sa'aatii sana ittiin fayyamaa uummati sun ittiin fayyaa dhaloonni dhufus immoo ittiin fayyaa deemaa jechuudha. Kanaaf amma warra akkana godhan kun gaafan taa'ee ilaalu tokko mul'ata egaa inni booddee mul'ata mataa isaanii hin qaban. Mul'ata namaa hojjetaa jiru irra deebi'anii jarri sun qaama sadaffaadha jechuudha. Qaama sadaffaa. Faarfataan tokko faarfannaa Waaqayyoo harkaa fuudhaa saba biraan ga'a Waaqayyoof immoo ol deebi'a. Jarri kun garuu qaama sadaffaa taanati Waaqayyoo harkaa fuutee isaan immoo harkaa fuudhanii sabaan ga'aa jiru. Waaqayyoo hin simataaf hin simatu isaan beeknu jechuudha. An harkaa fuudhani malee Waaqa harkaa hin fuune. Jarri kuni gatiima maallaqa qabaniif gatiima sagalee qabaniif yookaan ittiin beekamuuf yookaan waan tokkoof hojjetaa jiru jechuudha. Gaafi tokkoof tokko ammoo wanti kun ijoolleen numti faarfatan kun akkas godhanii walaloos jeeqanii akka barbaadan godhaa jiran kana kun mataan isaanii isaanumti warri faarfatan istuudiyoo galanii isaanuma fayyadamanii. Eenyutu fayyadamaa jira? Yuutuubaroota ijoollee reefuu yuutuubii bananii guddachaa jirantu akka kana godhee babal'eessaa jira. Kun tokko ayyaana. Lammaffaa mul'ata kana natu fudhatee saba kanaaf hin dhiyeesse narkaa fuute jechuun ikkoo mul'ata kee miti jechuudha bar. Narkaa fuute malee waaqa harkaa hin fuuneeti. Kanaaf walumaa gala sirrachuu qabu. Ijoolleen istuudiyoo keessa taa'anii kana godhaa jiranis karaan ittiin guddinaa baay'eetu jira. Karaan ittiin hojjetanii guddatanii. Barbaadanii of argachuu qabu. Bakka barbaadanii. Waaqayyoo waldaa kiristaanaaf kennaa baay'ee kenneera. Raajummaan jira, lallabuun jira, mana qulqulleessuu irraa kaasee hamma lubummaatti tajaajila. Soo jarri kun Waaqayyoon kadhatanii seerchi godhanii of argachuu qabu. Akkas mul'ata mataa isaanii barbaadachuu qabu. Ammatuu kaa'ame wanti kun yaada yeroo dheeraa nu keessa turedha. Amma akka isaanii sitti haasa'ee na gaafatte. Fakkeenyaa fi abbaan qabeenyaa tokko dhufee ijoollee riimiksii godhanii faarfannoota abbaan irra jiru tundu inni irra jiru kana fuudhanii akka godhanii abbaan qabeenyaa tokko ka'ee sagalee keen jaalladheetii faarfannaa Waaqayyo sitti kenne tokko mee saba kanaaf dhiyeessi istuudiyoo maseeneetii walaloo mataa keetii yeedaloo mataa keetiitu jedhamanii ijoolleen kun eessaa fuudhanii dhiyeessu. Waan fidan hin qaban. Waan fidan hin qaban. Kanaaf qaanaa immoo hin qaanofne. Dhiyoo kana waan tokko si kaasuu barbaada. Waldoonni gurguddoo nama faarfataa gaafa waamanii faarfannaa mataa keetii faarfachuu hin dandeessu yoo ta'e faarfannaa Waaqayyoo irraa dhageesse faarfachuu hin dandeessu yoo ta'e kanuma Magarsaa kanuma Yaadasaa kanuma Muluqaan wal keessa fuutee faarfatta yoo ta'e warra akkasitti faarfata worshiipperoota qabna waan ta'eef nagaan galeedhanii geggeessaa jiru. Akkasi bakka sirrii godhani mul'ata mataa isaanii qabanii ergaa mataa isaanii waan hin qabneefi asuma yuutuubii irratti namaaf hojjechuu nama yuutuubii irratti beekamtii argachuu fuula isaanii beeksisu yookiis uummata kana duratti waan jira jechuudhaafi malee ulfina Waaqayyoof hojjechaa jiran. Ulfina Waaqayyoof hojjechaa jiranii kana jala mureenaasaa boriftaanis ona gaafatanii jechuudha. Gooftaan si eebbisu. Henook yeroo ammaa kana namoota akkasii kana maqaa tokko moggaasee jira. Hattuu faarfannaa jedhee kaa'ee jira. Maal jettaa asirratti? Bifi kun hannaa wajjin waliin qabata. Kan isaanii miti waan kan amma mucaa tokko obboleessa tokko kaleessama yoo hordofeera. Tiiktookii irraan hordofaa. Baay'een yookiin arrabsaa tariiti kana na dhagaa yoo ta'e obboleessi koo suni maqaa isaallee yaadadhu. Ati afura 66 jedhee yookiin arrabsaa. Obboleessa koo sin jaalladhaan jedhaan obboleessi kun tariiti yoo na dhagaate sin jaalladha sin kabaja.
Garuu akkasii namni kuni waan kana mormuurraan kan ka'e 666 moraalii nama kanaa rukutuus hin qabu. Moraalii walii kuni haasaa biyya lafaatila. Sinii galeera. Kanaaf Henook jajjabeeffamuu qaba. Yaa jajjabaatee eessarratti dogoggore Henookii eessarratti sirreessuu qaba. Wanti kun mul'atu mandeggeramneedha baqa. Waldaa kiristaanaa keessatti akka barbaadan ittiin faarfachuun danda'ama. Ittiin waaqessu ittiin gara fuula waaqayyootti walitti dhufuun hin danda'ama. Faarfannaan silas kanadha. Malee daganaa ittiin nannee gurgurachuu nuuni fakkeenyaaf warra duraan faarfachaa jirru kana. Faarfannaan daldala yookaan bizineesii miti. Akkas miti. Ulfina waaqayyoof kan hojjetamu. Waldaan kiristaanaa akkoo nuuni faarfannaan daldala miti eganuun jettee yaada akkasii amma dhagaa geggeessitoota waldaa biraa naggaadota ta'uu hin qabnu naggaalee ta'uu hin qabdu nuun jedhumini ijoollee kanaanis akka jechuu qabu kaa sirreessuu qabu dhaloota kana isinii galeera. Gooftaanis na eebbisuu ergaa kana sheer laayik gochuudhaan hiriyoota keessan qaqqabsiisaa qophii bal'aa kana yoo barbaadan koomentii jala nuu kaa gaaffii gaafatamuu barbaadu yeroo gaarii qabaadhaa galatooma yeroo kee waan naalaatteef gooftaan si eebbisu. Galatoomi fi kootis jabaadhu faarfannaa keetti eebbifami.